harka fuunee hordoftoota keenya kan Oromoo Squad akkam jirtan bakka jirtanitti akkam ooltan akkam bultan kasiniin jiru ana Walid Muhammad Callooti admini Oromoo Squad Oromiyaa irraa arrantana mana artist Ahmed Abroshe jirra artist Ahmed Abroshe da kana dura dufne interview irraa daleeyne Snapchat keenya irratti akkasumatti illee Oromoo Squad page keenya irratti keenya jirra san arkaniti artist Abroshe Ahmed Abroshe da rakkachuu hin qabu nuti qomni teenya balloodha rakkataa keenya gargaaruu qabnaa jaanii hawaasni ala jiru gargaaranii tanaafu warreen gargaaran Ameerikaa irraa obboleeyyan keenya lama isaanis galata guddaa qabanii doolaara 50 walii baasan ibsaa fi Khalidi doolaara 100 takka ilaa amma artist Abrosheedha finnee fi ilaa manaa dhufne garuutu kan dhaqqabeetu kana ka gargaaru garuu nutti fufajeeti yaada artist Ahmed Abrosheedha doolaara 100 takka obboleeyyan keenya Ameerikaa irraa siif erganii isaan tola ooluu kanaaf mee maallaqa fudhachuu du'aayiidhaa fi waan si dhaggeeffame nuuf ibsiif. haa galatoomaniin ja'a Khalidii fi ibsaan isaa galatoomaniin ja'a galanni ilma namaa waa kennuu qofa odoo hin tahin sammuun illee wal gargaaruun yaada tokko kanuma bira dabree ammas namni waan harkaa qabu waan darreellee erge guddaas ni erga jennee fudhannaa haa ta'u ammoo dhuguma rabbiititti gaa deengedda akka haasoyinee mirtee warra nu waraabee wajjin addaan baanetti hanganumatti ammas wanni akkanaan taatillee jennee yaanneen beenu edaanuu nuuf fagoo jira malee isin nu keessa akka jirtanis naa ifa galaadha maaliif edaa rakkoo teenya tamana keessa jirtuu fi kan nuti keessa jirrus harkumaan laattanii bakka bu'uu dadhabdan malee edaanuu qaamaa qalbiidhaan akka wal keessa jirru ifa galaa waan naa ta'eef irra deddeebiitiin galatoomaa jaa ammas galatoomaa. Tolega artist Ahmed Abrosheedha doolaara 100 akka sarafa biyyoolessaatitti qarshii 2,200 fi 84 fi rubiyaadha. Rubiyaa jechuun shilingii fi sumuuniidha. Kanaafuu artist Ahmed Abrosheedha maallaqa kana kabajaadhaan nurraa fudhadhu. Eega fudhattee booda garuu du'aayii maal akka niyyaa isaanii akka godhuufii fi du'aayii itti dabaliif. Ulfaadhati dura. Ulfaadhu galatoomii bakka dhiiraatti rabbi si haa ga'u ulfaadhu nama addamuruu miti nama waliin rabbi si haa godhu maaliif ilma namaa ana keessa kan namaa dawaatii jira kan namaaf qorichaatii jira ammas kana hundaa'u sammuu yaaddu qofa kan arka malee sammuun hin yaadne kanan agartu kanumaafu atillee dawaa ummataa gaaddisa namni jala taa'u nama hawaasa isaa dheebuu baasu nama hawaasa isaatiif quuqamu nama hawaasa isaa gargaaru rabbi si haa godhu jechaadha kadhalate si haa guddatu xiqqaan siif haa guddatu guddaan siif haa turu nama karaa kanarraa dabee karaa biraa seenuu miti nama karaa kanarratti xiinxabee ummanni Oromoo galata galfatu ummanni Oromoo maqaa keetiin bishaan dhugu ummanni Oromoo maqaa keetiin kabajamu rabbi si haa godhu galatoomii. kanumatti aansuudhaan jaallaniin amma maqaa dhawee Khalidii fi ibsaa kaniin ammaan tana Ameerikaa jiran Ameerikaadha jiruun isaanis Ameerikaadha dhugumatti gaammaan tana maallaqa isaan ergan kana ani na biratti waan guddaadha maaliif na bira waan guddaadha akkaanan jiru kana bira jiru beeka malee kaala jirullee hin beeku akkatti bultee namaan jaa namni akkatti bulee abbaa beekaa jedha Adamaaruun saniifuu ijoollee kana gartee ilmaan biyyaa tolu ilmaan sabaa tolu ka ilmaan isaaniitilleen hawaasaaf tolan ummata nama gargaaruudhaan beekamee addunyaa irratti rabbiin riskii itti kennee qabeenya isaanii gartee rabbi ol fuudhee fi qabeenyi isaanii kana qofa odoo hin tahin biyyattiidhaaf tola oolanii namaafis tola oolanii gargaarsi isaanii odoo adda hin cinne addunyaan beektu rabbi haa godhu jeetiin du'aayii godhaa fi obboleeyyan kiyya wanni isin ergitan nageesse ani ar'umaan tanaawu ar'aan naa dura wanni takka keessa kiyyan seenuun ar'aan naa dura duuba
gammachuu tan amma akkan jee ibsuu sin qabu galatoomaa amma yaadachuu keessaniif galatoomaa odoon hin du'in odoon addunyaarra jiru ummata Oromooti wal qunnamuu kiyyaaf irra deddeebi'ee galatoomaan jaa ulfaadha. Anis maayyii irratti wanni dabalachuu barbaadu artiist Abroshee ummannin lameen kuni warra hiriira duraati irratti saammate malee Oromoon bal'oodha. Gargaarsiin hin cituu siddeebinaa abdii guutuu qabna. Atilleen hamilee hin cabini jabaadhu hawaasni keenya waa hedduu eegaa waan qabduu baasii fiitii isaan bohaarsuudhaaf atilleen mee kaka'umsi amma booda maal fakkaata achuma waa adanuu gal. Anillee ammaan tana gartee beeytee akkan je'ee miti akkan je'esanii miti dubbiin edammaan tana dubbiin toltee jirti maaliif ka toltu taate dhaloonni boodaa kun dhaloota roorroo saba isaan hayyamne dhaloota roorroo saba isaan fudhanne dhaloota rakkoo saba isaan fudhanne waan ta'eef jecha umriin ta'e waan buttee dhaloota kana keessa nayixxee dhaloota kana keessa jiruuf jecha ani ammaan tana hawaasa kana gartee fedha hawaasaa guutuudhaaf miila tokkorra dhaabbadheetiin jira. Maaliif har'a injuu baru injuu hawaasa kana fedhii isaanii guutuudhaaf waan dandeetii xiyyaatti akkumaan amma dura lubbuu xiyyaa Oromoof kennee Oromoon lubbuu isaa naa kennitee jirtutti ammallee lubbuu xiyya isaaniif kennee waan beekumsa xiyyaatiin cinaa dhaabbachuudhaan qophii miilarraaniif jira. Galatoomaa uummanni Oromoodhaa hundummaan keessanuu bakka jirtanitti galatoomaa yaa Oromoon isin yaa ulfaadha.